Kabajamtoota hordoftoota Oobdii miidiyaa bakka jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni dhumaa fi darba hin qabne isiniif baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii gooftaa isa nagaatti ayyaana isaa keessatti eegee yeroo kanaan nu ga'eef ulfinni guddaan haa ta'u. Akkuma dursa beellama isiniif laanne beellama keenya kabajnee dhufuu keenya anu obboleessa keessan Pastor Dandanaadha. Obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaamin toorarra dhufuudhaaf yaalii guddaadha kan inni godhaa jiru. Haa ta'u malee ibsaan duraa badee Wi-Fi isaa cufameetu jira. Bakka jijjiiree dhufuudhaaf yaalii guddaa godhaatu jira. Connectioniin bakka inni jijjiire kanatti milkaa'aa fi waan jiru nan fakkaatu yoo naaf danda'ame karaa bilbilaatiin galchuu nan yaalaa. Karaa bilbilaatiin akka dhiyaatuun godha. Sanaanis hin danda'amu yoo ta'e immoo guyyaa kibxataa sagantaa keenya kan kutaa tokkoffaa isaa irratti akka argamu abdii guddaan qaba. Haal duree tokko mijeessee guyyaa har'aa seensadha kan qabadhee isiniif dhufee obboleessi keenyas walakkaatti inni dhufan waliin hirmaata amantaa jedhuun qaba. Egaan sagantaan keenya sagantaa hibboo gaa'ilaa jedhudha. Sagantaa hibboo gaa'ilaa kanaan qophiilee garaagaraa sagantaa itti fufiinsa qabu akka waliin qabaannu beeksisa isiniin geenya irratti ibsineetu jirra. Sagantaan kun bifa paanel diskeshiniitiin kan deemudha. Obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam dhimma gaa'ilaa irratti yeroo dheeraadhaaf barsiisaa gorsaa nama ture. Karaa fuula FB isaatiin illee baay'een keessan fayyadamaa akka turtani naaf gala. Yeroo inni dhufellee deebi'ee waan tokko waliin haasa'uu ni dandeenya. Gaaffiiwwan garaagaraa kan karaa keessaatiin nuuf dhufani akkasumas gaaffiiwwan dhaabbataa ta'an yeroo garaagaraatti kallattiiwwan garaagaraarraa ka'an kana jiddu galeessa godhannee irratti mari'annaa. Nun amma Waaqayyoon nu gargaaree waan hubanneef waan baranne isiniin gahuu yaallaa. Haa ta'u malee kan barsiisu nu qofa miti, walumaan wal barsiisnaa, walumaan yaada waliif jijjiirraa. Hordoftoonni keenya namoota bilchaatoo hubannoo hedduu qaban akka ta'an ni beekna. Yaada gara keessanii nuuf dhufuu walitti qabuudhaan gabbisnee
gaaffii kara keessanii dhufuun gabbisnee akkaataa qabiyyee sagantaa keenya fi tooppikii keenya guyyaa irratti kan isiniif dhiyeessin ta'a. Egaan akkuma isiniin jedhanillee osoon gara gaa'ilaatti hin seeniin yeroo dargaggummaatti barumsa gaa'ilaa dargaggoota barsiisan ture. Akka waldaa kootiitti akkasumas akka tokkummaa waldoleetti dargaggoota walitti qabuudhaan fellowship irratti yeroo dheeraaf barsiisan ture. Ammas wanna Waaqayyo nu barsiise waan dubbisnee fi waan jireenya keenya keessatti argannee fi abboota keenya irraa waan baranne walitti cuunfinee isin waliin ta'uudhaan kan wal barsiisnudha. Gooftaa keenyaaf ulfinni guddaan haa ta'u. Mee hojjetaa wangeelaa Abrahaamin gara onlaayiniitti nawwaama karaa bilbilaatiin innillee waan jedhu erga jedheen booda qabxii gabaaba irrattidha kan guyyaa irraa waliin laallu. Guyyaa irraa gaa'illi maali waan jedhu irratti waliin dubbanna. Sagaleen obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam yoo karaa bilbilaatiin isinitti dhaga'ama ta'e komentii jalatti naaf barreessitu, isinitti dhaga'amu yoo ta'es immoo komentii jalatti naaf barreessitu. Nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u nama Waaqayyoo. Nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u. Nagaa keetii akkam? Hunduu gaariidha galata Waaqayyoo. Gooftaaf ulfinni haa ta'u. Egaa qophii guddaadhaan hawwii guddaadhaan toorarra dhufuudhaaf yaaltee osoo yaalaatu jirtu ibsaan si duraa badee. Egaan ibsaan si duraa badus bakka jijjiirtee toorarra dhufuudhaaf yaalaa turte garuu achittis connection siif hin mijanne. Mee sagaleen kan kee kun hordoftoota keenyatti ni dhaga'ama yoo ta'e isaan komentii jalatti naaf barreessu. Mee saba kana nagaa gaafadhu. Nagaa gaafachuudhaan itti ceena. Baay'ee gaarii nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaa isiniif haa baay'atu. Egaa toorarra galuudhaaf yaalii guddaa godhee ture. Toorarra galuuf naaf hin milkoofne. Egaa amma sagalee maalanii yaalaa jira yoo isinitti dhaga'amaa jira ta'e nutti dhaga'amaa jira jettanii obboleessa keenyaaf ibsaa fi gabaabumatti egaa mata duree kanatti hungaliin duraa waa'ee xiqqoo dubbachuun gaariidha. Maqaan koo hojjetaa wangeelaa Abrahaam Dhugaasaa jedhama. Ani kanan hojjetu asii Sinodosii Beetel Jimmaa keessadha. Egaa barumsa gaa'ilaa barsiisii duraa yookaan immoo hungaliin duraa waan tokko dubbachuun keenya gaariidha akka introductionitti. Ani haadha manaa qabaa. Manaan koo Sister Siifan Baayyuu jedhamti. Ijoollees qabaa. Ijoollee sadii. Feeneet Abrahaam, Singitan Abrahaamii fi Naafileet Abrahaam jedhamu. Akkam sagaleen koo dhaga'amaa jiru ta'e Pastor. Inni dhaga'amaa jira itti fufaa jechaa jiru komentii jalatti. Sagalee kee laawudii irra godhadhu bilbila kan kee. Itti fufii hin dhaga'ama. Baay'ee gaarii dhaga'ama. Barumsa gaa'ilaa kanarratti barumsa tokko arganneerraa Concordia Center for Family kan jedhurraa biyya Ameerikaarraa kan dhufanii barumsa kanarratti leenjii barumsa certify godhaniiru. Kana duwwaas miti waldoota keessattis yuunivarsiitii Jimmaa kaampaasii sadan keessatti barumsa gaa'ilaa kana dhaloota barsiisuu keessatti hirmaannaa gochaan ture. Hundee gaa'ilaa kan jedhu kitaaba tokkos egaa barreesseera. Gabaabumatti yaadi ana laallatu kana fakkaata jechuu barbaadeni Pastor. Tole, gooftaan ulfina guddaa haa fudhatu. Hordoftoonni keenya akka dhaga'amaa jiru naaf ibsaa jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Naaf eebbifame nama Waaqayyoo. Egaan hordoftoota keenya akkuma obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam isiniif ibsan nama Waaqayyo nuuf kenneef hedduu jaallannu. Hundee gaa'ilaa kitaaba jedhu nama barreessee isiniif gumaachedha. Gamuma kanaan kitaaba isaa namoonni hin arganne. Kana booddee hin argattu jedheen amanaa. Nama Waaqayyoo kanaan waliinidha nuti torbeewwan ji'oottan itti aanan kan itti fufinsa waliin dabarsinu. Sagantaan keenya kun kan guyyaa har'aa qofa miti. Guyyaan har'aa seensa kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, sadaffaa jechaa kan itti fufuudha.
gaafa keessa seenaa deemnu waan baay'eedha kan nuti kaasnu. Gamuma kanaan sagantaan kun kan isiniif darbu karaa Obdii Miidiyaati. Obdii Miidiyaa fuula FB irratti laayik godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Akkasumas Obdii Miidiyaa YouTube irratti subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Telegram irrattis join nu godhaa. Irra deebi'een isiniin jedhaa. Sagantaan keenya akkuma asirratti waraabamee xumurameen Obdii Miidiyaa irratti ni feena YouTube irratti jechuudha. Ammuma YouTube keenya Obdii Miidiyaa subscribe godhaan isiniin jedhaa. Ergaan kana jedhee deebi'ee ammas gara hojjetaa Wangeelaa Abrahaamitti isin dabarsaa. Hojjetaan Wangeelaa Abrahaam Sinoodosii irratti barreessaa ta'anii akka hojjetan waldaa keessatti barsiisaa leenjiiwwan garaagaraa kennaa akka jiran isiniif kaasaniiru. Maybe akka hidhata hafuuratti hojjetaa Waaqayyoo hidhata hafuuraa waliin qabutti akka hiriyaatti akka obboleessatti waan wallaaluuf siin jedhaani ani innis akkasumatti na waama akkasitti na hubadhaan isiniin jedhaa. Innillee karaa toora marsariitii hawaasaa garaagaraatiin tajaajilaatu jira. Dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisatu jira. Namoota Waaqayyoo garaagaraa affeeruudhaan isanillee akka dubbii Waaqayyoo karaa chaanaalii isaatiin dabarsan illee godhaatu jira. Gara fuulduraatti mee tajaajila isaa kan gara biraa barsiisa, gorsa, kadhata karaa ittiin argachuu dandeessanii peejiin isaa yookaan YouTube chaanaaliin isaa maal akka ta'e akka isiniif ibsuun affeeruu barbaada. Inni dhaga'ama miti Abrish? Mee tajaajila kan kee gara biraa toora kamirratti argachuu danda'u hordoftoonni keenya? Tajaajila nuun kennaa jiru karaa toora marsariitii kanaanii YouTube chaanaalii qabna. YouTube chaanaaliin kun Elgiboor jedha. Elgiboor Jimmaa jedhanii yoo galanii sirriitti barumsoota garaagaraa achirratti gadhiisaa jiru hin argatu. Teelegraamiidhaanis Elgiboor Jimmaa jedhee jira. Achirratti yommuu karaa Feesbuukii barbaadanis immoo Abrahaam Dhugaasaa jedhanii yoo galan argachuu danda'u. Tole galatoomaa maalidha teelegraamiin keessan warri jettaniif teelegraamiin keenya kan kiyya Obdii Miidiyaadha. Obdii Miidiyaa maqaadhuma amma ittiin galtan sagantaan kun isiniin darbuun argattu. Telegiraam irrattis YouTube irrattis Obdii Miidiyaa jettanii search yoo gootan ni argattu. Kan hojjetaa Wangeelaa Abrahaam Elgiboor Jimmaa jedha. Isa kana yeroo gara biraatti liinkii isaas sheer isiniif goona. Tole egaa gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Har'a qabannee kan isiniif dhiyaanne sagantaan keenya hibboo gaa'ilaa kan jedhudha. Mee hibboo gaa'ilaa maali? Jechi hibboo jedhu kun maali? Hibboo jechi jedhu kun egaa Oromoo biratti jecha baay'ee beekamaadha. Akkamitti gaa'ila wajji walittidha hidhata qabaate hibboo gaa'ilaa jechuun maal jechuudha? Asumarraa yookaan baay'ee gaariidha. Mee Abrish hibboo gaa'ilaa jechuun maali? Maaliif mata duree kana filanne hordoftoonni keenya mata duree kana maaliif filattan yoo nuun jedhan maalidha deebiin keenya? Baay'ee gaariidha. Gaa'illi egaa akkuma beekamu wantoota baay'ee waan of keessatti qabatudha. Yaa'u hibboon akkuma hiika barbaadu gaa'ila kana keessattis wantooti nama mudatan wanni gaa'ila keessa jiru paakeejiin achi keessa jiru baay'ee yaada bal'aa kan of keessaa qabudha waan ta'eef akkuma hibboo kanaaf hiiki barbaadamee kennamu gaa'ila kana keessattis akka sagalee Waaqayyootti hiikni walitti immoo wal barsiisuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef hibboo gaa'ilaa kana waliin hiiknaa waliin wal barsiifnaa isa jedhu dubbachuudhaaf. Tole ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa hordoftoota keenya hibboo gaa'ilaa yeroo jennee tajaajila keenya yookaan sagantaa keenya kana moggaasnu hibboon akkuma beekamu icciitidha. Icciitii guddaa of keessaa qaba. Hibboo gaa'ilaa gaafa jennu gaa'ila keessa dhoksaa guddaa icciitii guddaatu jira. Icciitiin guddaa gaa'ila keessa jiru bu'uura sagalee Waaqayyoo irra dhaabbachuudhaan akkaataa dubbii sagalee Waaqayyoo ittiin akkasumas immoo aadaaf duudhaa keessatti guddannee fi keessatti tajaajilu ammallee dubbataa kan jiru afaan Oromooti. Oodiinsiin keenya warra afaan Oromoo dhaga'an waan ta'eef aadaa Oromoo keessatti qabiyyee sanaan bu'uura macaafa qulqulluu irratti hundaa'uudhaan kan isiniin geenyudha. Isa kana gadi fageenyaan yeroo barnoota keenya keessa galle waan isiniif kaafnu ta'a.
Tolega amma kana erga jenne gaa'illi maali? Gaa'ila jechuun maal jechuudha? Maddii fi ka'umsi gaa'ilaa yaadni isaallee eessaa maddee waan jedhu immoo itti fufnee kan isiniif kaafnu ta'a. Egaan gaa'illi baay'ee bal'aadha. Sagantaa bal'aa, dhaabbata bal'aa, sagantaa tokko irratti dubbatamee dhumu miti. Sagantaa keenya kana eegallee hanga xumurrutti dhimma gaa'ilaa irratti kan dubbannu waan ta'eef si'a tokkoon asirratti dubbannee kan xumurru yoo ta'uu baate illee akka seensaatti yaada waliigalaa, yaada ijoo tokko cuunfinee isiniif kenninee darbuudhaaf feena. Ammas nu hordofaa gareewwan garaagaraa akkasumas fuula FB keessanii irratti sagantaa kana sheer godhaa. Obboloonni baay'een dheebuu qaban barnoota kana akka argatanii fi barnoonni keenya akkuma amma argaa jirtanitti bifa paanaal diskeshiniitiin kan godhamu akkasumas gaaffiiwwan mana keessaa ka'uu fi gaaffiiwwan gurguddoo naannawa gaa'ilaa irratti yeroo garaagaraatti ka'an walitti qabuudhaan isarratti mari'ataa sagalee waaqayyoo bu'uura godhachuudhaan kontekstii hawaasa keenyaatiin kan isiniin geenyu ta'a. Gooftaan yeroo gaarii akka nuuf kennu abdii guddaan qaba. Maarree maalidha gaa'illi? Gaa'ila jechuun maal jechuudha? Ka'umsi gaa'ilaa eessa? Waan jedhu wajjin wal qabatee yaada gabaabaa yookaan ibsa gabaabaa akka nuuf laattuu fi si affeereera Abrish. Egaa galatoomii paaster kutaa kana keessa qabxileenii kataafnu ni jiraata. Jidduutti na dhaabsisuu hin dandeessaa. Sababiin isaa waliin mari'achaa deemaa jira waan ta'eef. Al takka takka hiika gaa'ilaa kana tuulisiin duraa ani waan dubbachuu barbaadu hiika dogoggoraa gaa'elaaf laatamaa jiru akka addunyaattis haa ta'u akka nama dhuunfaatti hiika laatamaa jiru ilaalleetu hiika gaa'illi maal seetu akka sagalee waaqayyootti ilaalle baay'ee gaariidha. Gaafa kana jennu akka addunyaatti gaa'elaaf hiika maaliidhaaf yeroo ammaatti jennee gaafa ilaallu ni jalqabaa. Gaa'ila jechuun jirri akka addunyaa kanatti dubbachaa fi hiikaa jiranii gaa'ila jechuun wantoota wal jaallatan yookaan namoota wal jaallatan lama gidduutti kan hundaa'udha jedhanii ibsu. Kun hiika dogoggoraa baay'ee hamaa ta'edha. Irra keessi isaa baay'ee waan gaarii fakkaataa, waan sirrii fakkaataa namoota wal jaallatan lama gidduutti yookaan wantoota wal jaallatan lama gidduutti sirna raawwatamudha jedhanii ibsu. Namoonni kan isaan dogoggoranidha. Namoota wal jaallatan lama gidduutti isa jedhu duwwaadha kan isaan ilaalan. Namoota wal jaallatan lama gidduun jedhu dhiiraaf dhiira ta'uu danda'a, dhiiraaf dubaraaf dubara gidduu ta'uu danda'a, namaaf bineensa gidduu ta'uu danda'a, namaaf beellada gidduu ta'uu danda'a. Yaada jedhu kan of keessatti qabatedha. Dhoksaan achi keessa jiru. Kanaaf hiika baay'ee dogoggora ta'edha hiikni kun. Gaa'elli namoota yookaan wantoota wal jaallatan lama gidduutti raawwatama jedhamee kan kaa'amu jechaadha. Inni kan biraanii akka aadaattis haa ta'u akka kan biraatti gaa'elli tokko ol gidduutti hin raawwatama jedhanii hiika akkasii kan itti kennan ni jiru. Warri kaan immoo gaa'elli akka waan kontiraataa yeroo muraasaaf yookaan immoo waliigaltee yeroo muraasaa ta'etti hiika kan itti kennan jiru. Wantoonni amma armaan olitti ilaalle kun hundumtuu gaa'ilaaf hiika ta'uu kan danda'an miti. Nuuni kiristaanotadha waan taaneef gaa'ila akka sagalee waaqayyoottidha kan nuun hiikuu qabnu. Kanaaf gabaabumatti gaa'illi maali isa jedhuu fi qabxii armaan gaditti ani tarreessu qabaa. Mee qabxii kana yeroo tarreessu gidduu gidduutti yaada laachuu barbaadde irratti silaachuun hin danda'ama. Egaa akka qabxii jalqabaatti hiika kana itti kenne gaa'ila jechuun dhaabbata waaqayyo hundeessedha. Egaa gabaabumatti yeroon yaada kana ibsu gaa'ila kan hundeessee fi hundeen gaa'ilaa waaqayyodha. Kan inni irratti hundaa'es waaqayyo irrattidha. Kan hundeesses immoo waaqayyodha. Kanaaf akka ka'umsaatti kan nu fayyadu macaafa qulqulluu keessaa uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irra kan jiru sagalee waaqayyoo namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti jedhe waaqayyo tokko jedha. Namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa.
kutaa kana keessatti gaa yaada ifa ta'een Waaqayyo akkamittiin gaa'ela kana akka inni hundeesse akkamittiin akka inni karoorse iddoo kanarratti dubbata. The foundation and the founder of marriage is God. Kanaaf foundation isaa kan bu'uuruma isaa bu'uure Waaqayyoodha. Kan inni irratti bu'uurame immoo dubbii Waaqayyoo irrattidha. Dubbii kanarrattidha. Kanaaf gaa'ela kiristaanaa jennee gaafa kaafnu gaa'ela dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'ee gaa'ela Waaqayyo hundeesse jechaadha. Al takka namoonni akka waan aadaan hundeesse tokkotti kan yaadan jiru. Hawaasni tokko walii galee akka waan hundeesse tokkotti kan yaadan jiru. Jalqabumaa kaasnee uumamumaa kaafnee gaafa laallu garuu gaa'ela kan hundeesse Waaqayyo akka ta'e. Namni kophaasaa ta'uun gaarii miti. Kutaa sagalee Waaqayyoo amma dubbisne keessatti iccitii guddaa argina. Tokkoffaa namni kophaasaa ta'uun gaarii miti. Isa Waaqayyo gaarii miti jedhee namni gaarii jechuu hin danda'u. Akkasumas Waaqayyo namni kophaa yaaduusaa, kophaa nyaachuusaa, yaada isaa wajjin mari'achuusaa, kophaa jiraachuusaa gaarii miti. Waaqayyo gaarii miti jedhee immoo namni gaariidha jedhee fudhachuu hin danda'u. Kan jedhe Waaqayyoodha waan ta'eef. As keessatti inni kan biraan immoo kan isa gargaartu yeroo sana Addaamtu lafarra jira waan ta'eef kan isa gargaartu jechuun kan isa gargaaru jedha ture. Akka hiika warra biyya lafaa namoota wal jaallatan lama gidduutti jedhanii akkaataa sana ibsanitti yoo ilaalle silaa akkas jedha ture Waaqayyo. Kan isa gargaaru kennaaf jedhee silaa dhiira kenna ture. Garuu akkas miti Waaqayyo kan inni jedhe. Kan isa gargaaru kennaaf dhiiradha shamara kan taate dubara kan taate akka inni kennuuf iddoo kanarratti saalaan illee gargar baasee gaafa inni dubbatu hin argina. Kanaaf gabaabumatti namni kophaa kan hin taane kan isa gargaaru waan. Tole gaariidha. Ammallee bilbilli hojjetaa wangeelaa Abrahaam bayeetu jira. Sagaleen isaa isinitti dhaga'ama jedheen abdadhaa isinitti hin dhaga'amu yoo ta'e koomentii na godhaa. Itti fufna lafuma amma hojjetaan wangeelaa Abrahaam kaasetti bu'uurri gaa'ilaa Waaqayyo akka ta'e isas seera uumamaa boqonnaa lama nuuf tuquudhaan nuuf kaasuu yaaleera. Gama kanaan naannoo kanarratti yaadni dogoggoraa yeroo garaagaraatti dhiyaatu tokko jira. Fakkeenyaaf namoonni yeroo mataa isaaniitti akka fedhanitti lafuma yaadanitti wal fudhatanii gara mana isaaniitti galuudhaaf akka sababaatti kan kaasan. Fakkeenyaaf waldaan kiristaanaa yoo beekte wanti ishiin fiddu hin jiru. Wanti guddaan waliigaltee nama lama jidduu jiru. Namni lama wal jaallatee wal fuudhuudhaaf waliin jiraachuudhaaf itti amaneera yoo ta'e nama maaltu galchaa? Waldaa dhaqnee barumsa barachuu, waldaa dhaqnee kakuu galuun maal barbaachisa? Kanaaf immoo Abrahaamii fi Addaamii fi Hewaaniin eenyutu kakuu galchee? Eenyutu tokko isaan godhee? Isaan namni yeroo sana hin turre isaan nama jalqabaati waan ta'eef waldaan kakuu isaan galchitee iyyuu hin jiru waan ta'eef nu wal jaallannaa wal fudhannee yoo gallee rakkoo hin qabu yaada jedhutu ka'a. Egaan inni kun yaada dogoggoraatiif yaa'uu kan qabudha. Jalqabarra namuma kan uume Waaqayyoodha. Erga nama uumeef immoo namaaf namni akka barbaachisu yaadee kan uume Waaqayyoodha. Namni qobaa ta'uun isaa gaarii miti kan jedhe Waaqayyoodha. Egaan wanta Waaqayyo gaarii miti jedhe nuti gaariidha jechuu akka hin dandeenye hojjetaa wangeelaa Abrahaam dubbataadha kan inni ture. Erga akkas ta'e Waaqayyotu Hewaaniin Addaamiif uume. Asirrattis Waaqayyo Hewaaniin gaafa uumu Addaamiif jedhee qofa osoo hin taane Hewaanumti jiraachuun ishii barbaachisaa akka ta'e, dubartiin jiraachuun ishii barbaachisaa akka ta'e kan ibsu akka ta'e hubachuu danda'uu qabna. Lammaffaa irratti immoo eeyyeen waliif uume isa jedhus qabachuun yaada keessa galfachuun baay'ee murteessaa. Hojjetaa wangeelaa Abrahaam deebitee dhufteetta ittiin fufaan yaada kan korgan kaa'een booddee ni deebita jechuudha. Yaada kan keddoo dhaabdetti. Kanaaf ilaalchi dogoggoraa Addaamiif Hewaaniin namni kakuu galche hin jiru, waldaan kakuu galchite hin jiru waan ta'eef nullee har'a akkuma feenetti wal jaallannaan wal fudhannee galuu ni dandeenya inni jedhu dogoggora akka ta'e
fooyya'aa akka qabu isin hubachiisuu fi si'a jalqabaatiif Addaamiif Ewaaniin kakuu kan galche walitti kan isaan fide Waaqayyoodha. Egaa Waaqa moo namatu caalaree? Waaqayyotu caala. Waldaan kiristaanaa gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa kan isaan raawwatan kan isaan galmaan ga'an yaada Waaqayyoo, hojii manaa Waaqayyoo, itti gaafatamummaa Waaqayyootti, amana Waaqayyootti kenneedha kan fiixan baasan. So Addaamii fi Hewaan jidduutti kakuu kan kenne akka isaan tokko ta'an, akka isaan waliin jireenya isaanii itti fufan kan walitti isaan hidhe Waaqayyo gooftaa maccaadha malee callisaniituma warra walitti galan akka hin taane hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Tarii Waaqayyo osoo shaamaa qabsiisee kakuu isaanii cimsuu otoo qubeellaa harka isaaniitti kaa'uu hin argine jechuu dandeessu macaafa qulqulluu irratti. Eeyyee inni kun simboolikiidha. Shaamaa qabsiisuun akkasumas qubeellaa harkatti kaa'uun kakuu sana cimsuu, kakuu sanaaf humna itti godhuudhaa fi sirna tajaajilu, sirna gargaarudha. Inni guddaan garuu tokko ta'uudha. Tokko ta'uu isaanii jidduu kan ture Waaqayyoodha. Waaqayyo erga Addaamii fi Hewaaniin tokko godhe immoo erga isaan tokko taasisee sirna waldaa gaa'ilaa kan inni itti laate akka hafuuratti, akka kiristaanummaatti, abbootii amantii fi waldaa kiristaanatti sanaan alatti immoo hawaasa keessatti aadaadhaan ni raawwatama. Isa kana gara fuulduratti itti deebinee barannaa. Karaa seeratti ni raawwatama. Waldaa kiristaanatiif garuu itti gaafatamummaa namoota barsiisee, leenjisee, bu'uura sirrii irratti hundeessee gaa'ila isaaniif kakuu kennuudhaaf eebbisuudhaan gara tokkummaa, gara jireenya isaanii walitti akka deeman kan godhe Waaqayyotu waldaa kiristaanatiif itti gaafatamummaa kana laate. Isa jedhu asumaan akka isin hubattan barbaadetaniin ni dhaga'ama miti Abrish? Lafa addaan kuttee itti fufuu dandeessa. Iddoon itti addaan citee hin barree garuu ani dubbachuu nan jalqabaa kan nun kaafne dhaabbata Waaqayyoo hundeessedha. Kan inni hundaa'e Waaqayyoodhaani. Kan hundeesses immoo Waaqayyoodha jedheeni qabxii isa jalqabaa ilaalleerra. Akka qabxii lammaffaatti gaa'elli maalii jedhuu fi isa kana baay'ee koot gootanii funaa qabatanii baay'ee gaariidha. Dhiira tokko dubara tokko gidduutti kakuu bara baraatiin tokko ta'udha. Asirratti kan hin kaasu barbaadee fi dhiira tokko dubara tokko kan hin jedhee itti yaadeen dubbachaa jira kanarratti. Maaliifi yeroo baay'ee waa'ee gaa'ilaa namoonni gaafa kaasan gaa'ila taanaan rakkoon qabu tokkoof lamaa oliyyuu ta'uu danda'a ilaalcha jedhu sammuu isaanii keessaa qabu. Saala wal fakkaataa gidduutti raawwatamuu hin danda'a jedhanii yaaduu danda'u. Kun hundumtuu ilaalcha dogoggoraa, ilaalcha sagalee Waaqayyoo wajjin wal faallessudha. Gaa'illi kiristiyaanaa, gaa'illi namoota Waaqayyoo maal fakkaachuu qaba jennee gaafa ilaallu dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuudhaan kan raawwatamudha. Kakuun kun jechuun ragaa jechaadha. Namoota wal gaa'ila raawwatan lama gidduutti ragaan tokko jira jechaadha Waaqayyoon. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irra deemnee gaafa ilaallu dhiiraaf dubara isaan uumee jedha. Yeroo uumu Waaqayyo gooftaan Yesuus jalqaba uumamaatti akkasiin turree jedhee gara uumamaatti kan isaaniin deebisee jalqaba uumamaatti Waaqayyo gaafa gaa'ela hundeesse akkamittiin hundeesse jennee gaafa ilaallu dhiiraaf dhiira hundeessinee dubaraaf dubara gidduutti hundeessinee Waaqayyo kan inni hundeesse uumamummaa kaasee gaafa uumes dhiiraaf dubara uumee gaa'ela gaafa hundeesses dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti hundeesse. Addaamiif Waaqayyo gaafa lafee fuudhee lafee cinaachaa keessaa fuudhe. Lafeen cinaachaa yoo xinnaatee lakkoofsaan baay'eedha. Gam tokkoon 8 yookaan 9 gam tokkoonis akkasuma jira. Lafee amma kana baay'atu keessaa Waaqayyo kan inni fuudhee lafee tokkittiidha Addaamiif. Lafee danuu jiran kana keessaa 2-3 fuudheef Addaamiif. Kan inni fuudhe lafee tokkitti. Kanaaf gaa'illi kan inni hundaa'u Addaamiif lafeen laatame lafee tokkitti. Namni gaa'ila hundeeffachuudhaaf barbaadu lafee isa kan isaatii adda baafatee akka sagalee Waaqayyootti filachuun, ho'achuun, kennaa Waaqayyoo biraa fudhachuun qooda isaatii jechaadha. Gabaabumatti asirratti dhiiraaf dhiira gidduutti gaa'ila raawwatamu miti gaa'illi, dubaraaf dubara gidduutti gaa'ila raawwatamu miti gaa'illi beelladaa fi
nama gidduutti bineensaaf nama gidduutti kan raawwatamus miti gaa'elli dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuudhaan waaqayyo hundatti maaliif kakuun nuun gallu waaqayyoof nu gidduutti ragaa ta'ee dhugaa ba'a waan ta'eef qubeenaa nuun harkatti godhannu ija namaatti mul'atu fuula namaatti mul'atu inni mataansaa ragaa namoonni nuun gaafa gaa'ela raawwannu dhaabatanii nu laalan gaa'ela keenyaaf isaan dhuga baatu lafa kanaaf gaa'elli gabaabumatti maal isa jedhuuf inni tokko isuma amma lammaffaarratti ilaallee dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuu bara baraatiin tokko ta'anii argamuudha. Asirratti Pastor yaada dabalataa yoo qabaatte itti dabaluu dandeessaa? Tole, siifan deebi'aa itti fuftaa. Gudunfaa gaafa deemnu gaa'illi maali isa jedhu irrattidha kan nuti dubbataatu jirru. Walumaa galatti gaa'illi dhaabbata qulqullaa'aa waaqayyoodhaan hundaa'e akka ta'e asirraa akkasiin hubattan barbaanna. Dhaabbata biyya lafaa irratti hundaa'e kamiin dura gaa'illi akka dursu NGO'n garaagaraa dhaabbanni garaagaraa jira. Dhaabbanni fayyaa, dhaabbanni barnootaa, dhaabbanni tika biyyaa akkasumas dhaabbata afuuraa waldaa kiristaanaa dabalatee hojiilee afuuraa waldaa kiristaanaa keessatti hojjetaman kamiisaa dursa dhaabbanni dhaabbate gaa'ila kanaadha. Dhaabbanni kunis waaqayyoodhaan ta'e propose godhe jechuudha. Innaa gaa'illi ammam xiyyeeffannoo guddaa akka qabu ammam akka murteessaa ta'e kan nuti barru nama ta'e tokkotu propozaala hojjetee osoon dhaabbata kana hundeesse baay'ee gaariidha. Nama fayyaduu danda'a jedhee hundeesse otoo hin taane waaqayyotu ajandaa isaa bara baraa keessatti yaadee ilmaan namaatiif ni barbaachisa jedheetu kan inni hundeesse. Isa kana beekuun isa kana baruun kabaja gaa'illi qabu baruu akka ta'e sirriitti akkasiin hubattaniin barbaada. Egaa hundeeffama gaa'ilaa kanaaf wantoonni sababa ta'an danuutu jiru. Waaqayyo gaa'ila kana maaliif hundeesse? Dhaabbata kana maaliif hundeesse? Gaafa jennu karaa dhalli namaa ittiin horanii baay'atan waan ta'eef akkasumas karaan mootummaan waaqayyoollee ittiin bal'atu waaqayyoollee ittiin ulfina argatu akka ta'e lammaffaan dhalli namaa jireenya gammachuuf milkii qabu akka jiraatu fedhii waaqayyo waan ta'eef isa kanarra deebinee barnoota keenya fuulduraa keessatti ni kaafna. Kana sirriitti baruun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbata namni ta'e tokko dhaabe miti. Otoo dhaabbata namni tokko dhaabee namni tokko gaafa barbaade yeruma sana diigachuudha. Waaqayyoodhaan kan dhaabbatee fi bara baraan kan dhaabbate waan ta'eefidha gaa'illi tokko dhaabamee diigamuu kan hin qabne. Gaa'ila dhaabbate keessa qormaanni jiraachuu danda'a, lolli jiraachuu danda'a, haalonni hin mijanne jiraachuu danda'a, bu'aa ba'iin baay'een jiraachuu danda'a. Yeroo tokko tokko yaada walii galuu dhabuun, yeroo tokko tokko inni afaan Amaariffaatiin korfiyaa jedhamu. Kunneen kun chaalenjiiwwan kun jiraachuu ni malu. Garuu haa jiraatu malee dhaabbata bara baraa dhaabbata hundee gadi fagoo qabu akka ta'e sirriitti akka beeknu akka bartanii isin hubachiisuu barbaanna. Kanaafis fakkeenya kan ta'u maalitti fakkeeffame gaa'illi yoo jennu gaa'illi kun dhaabbata qulqullaa'aa fi kan bara baraa ta'uu isaa kan nutti agarsiisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee yookaan macaafni qulqulluu gaa'illi walitti dhufeenya Kiristoosii fi waldaa kiristaanaa jidduu jiru kan ibsu akka ta'e macaafa qulqulluu irraa ni arganna. Macaafa qulqulluu irraa ni arganna. Abbaan manaa akka Kiristoositti yookaan ati manaa akka waldaa kiristaanaatti haalli ittiin fakkeeffame yookaan immoo Kiristoos akka abbaa manaatti waldaan kiristaanaa akka haadha manaa yookaan misirrootti akka fakkeeffame macaafa qulqulluu irraa ni arganna. Guyyaa gara biraa diiteelidhaan ni kaasna. Egaani hiikni nuti har'a gaa'ilaaf kenninuu fi xiyyeeffannoo nuti har'a gaa'ilaaf kenninu walitti dhufeenya waldaa kiristaanaa fi Kiristoos jidduu jiru kan agarsiisu waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Abaluun tokko waan wal jaallatan qofa walitti galanii torbee tokko yookaan waggaa 2-3 wajjin jiraatanii kan gargar ba'an akka hin taane sababni isaa waldaa kiristaanaaf Kiristoosii wajjin walitti hidhate waan ta'eef. Kana jechuun Kiristoos bara baraan jiree waldaa kiristaanaatti hidhatee akka jiru. Kiristoos bara baraan waldaa kiristaanaa akka jaallate. Fakkeenyaaf nuti dhirsa qabna. Dhirsi keenya Kiristoosi. Inni deebi'ee dhufuudhaaf eeggataa jirra. Mushurrichi guyyaa tokko deebi'ee akka dhufee nu fudhatu mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 irraa
sirriitti dubbifachuu dandeenya kutaa gara biraa irrattis jechuudha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhirsa keenya kan ta'e mushurrichi deebi'ee dhufee mushurrittii sana akka fudhachuudhaaf jiru, misirroo sana akka fudhachuudhaaf jiru. Inni kun waa'ee dhufaatii Kiristoos wajjin wal qabate jechuudha. Kana jechuun akkuma gaa dhiirri tokko dubara tokko kaadhimmatee yeroo isaa eeggatee dhaqee gara mana isaatiitti fudhatu, obbiratti fudhatu, Kiristoosis guyyaa tokko deebisee akka nu fudhatu. Gaafa nu fudhatee gaafa kan isaa gara ofiisaatiitti nu fudhate sana bara baraani malee guyyaa tokkoof guyyaa lama yookaan waggaa tokkoo fi yookaan waggaa sadiif akka hin taane baruun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf gaa'illi dhaabbata bara baraati. Kanaaf mootummaa walitti dhufeenya Kiristoosii fi waaldaa kiristaanaa jidduutti fakkeeffame isa jedhu isiniif dabaluun barbaada. Itti fufuu ni dandeessa Abrish. Garuu nan danda'a garuu ammaa fi kutaa kana irra deebi'ee yaadicha ibsuu fi egaa dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kan raawwatamudha. Kakuu bara baraatu isaan gidduu jira isa jedhamu kana leellistoonni mirga dubartootaa yeroo ammaatti maal fa'aa ibsaa jiru jettanii ilaaltan kan baay'ee nama gaddisiisu jecha tokko gaafsaan dubbatan dhageera. Dubaroonni hubadhaa dhiironni diinota keenyadha. Diinota keenyatti heerumnee diina keenya hin godhannu kan dhala godhachuu jechuu isaaniiti. Dhala hin godhannu isaanirraa. Kanaaf nuun kan nuun heerumuu qabnus kan nuun fuudhuu qabnus nama nuuf fakkaatudha jedhanii faallaa sagalee Waaqayyoo faallaa dubbii Waaqayyoo wanta ta'ee dhaloota gaafa isaan barsiisan argaa jirra. Biyya Maleeshiyaa jedhamtu keessattis dubartiin Wiikii Koondoor jedhamtu si'a 23dha kan isheen heerumte. Egaa kun gaa'ila al takka raawwatamu Waaqayyo takka dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti raawwatamu jedhee kaa'e kana falleessuudhaaf diinni akkamittiin addunyaa kanarratti akka inni hojjechaa jiru argisiisuu gaariidha jedhee waan yaadeefan kana kaase. Inni sadaffaan waa'ee gaa'ilaa gaafa kaafnu hanga du'aatti kan waliin jiraatanidha gaa'ila jechuudha. Gaa'illi sila kaaseera gararraa irratti gaa'illi waan kontiraataa miti. Waliigalteema kontiraataa yeroo tokko waggaa lamaaf waggaa sadiif jedhamee namni waliigaltee kanatti galee duubatti deebi'u miti. Macaafni qulqulluu Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti wanta Waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasin jedha. Wanta Waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasin jechuun kan walitti qabsiisee Waaqayyodha. Kan walitti fidee Waaqayyodha. Kanaaf isa Waaqayyo walitti fidee namoonni taa'anii gargar baasuu hin danda'an. Manni murtii taa'ee gargar baasuu hin danda'u. Jaarsoliin jaarsummaadhaan taa'anii gargar baasuu hin danda'an jechuudha. Sababiin isaa kan walitti fide Waaqayyodha. Kan Waaqayyo walitti fide kana namni gargar baasuu hin danda'u. Namni gidduu galee ati gargar ba'iitiin jechuu danda'u. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaa seera gaa'ilaatiin hanga du'aatti walitti hidhamanii jiru. Kanaaf Qorontos duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 39 irraa seera gaa'ilaatiin haati manaa abbaa manaa isheetti hidhamtee akka isheen jirtu kutaa sanarratti dubbata. Seera gaa'ilaa kanarraa abbaan manaa kan inni hiikamu haati manaa kan isheen hiikamtu yoo inni addunyaa kanarraa boqote yookaan yoo isheen addunyaa kanarraa boqotte dubbata. Kanaaf gaa'ela jechuun hanga du'aa kan waliin jiraatanidha. Waliigaltee abbaan manaa haadha manaa kakuu isaan Waaqayyo fuulduratti galan kun haga du'aatti kan deemudha malee haga wal dhabanitti yookaan immoo haga dubbiin ka'utti yookaan immoo akka warri kaanii dubbatanitti akka taaksiin asittan bu'aa nabuusi jedhanii kan irraa bu'an miti gaa'illi. Takkaatti gallaan haga du'aatti yookaan immoo haga boqotanii gara abbaa isaanii deemanitti kan waliin deeman ta'uun beekuun gaariidha. Yeroo tokko tokko namoota baay'ee keessaa akka rool moodeelii isaaniitti kan isaan fudhatan tajaajiltoota. Faarfataa baluuni gaa'ela isaa diigee kunoo kan biraa fuudhee tajaajilaa baluuni gaa'ela isaa diigee kan biraa fudhata. Nuufi rool moodeliin keenya tajaajilaa miti. Rool moodeliin keenya faarfataa beekamaa miti. Rool moodeliin keenya Kiristoosidha. Gaggeessaan keenya sagalee Waaqayyooti. Kan nu gaggeeffamnu qajeelfamnu sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo immoo kana nu jedhu kana nu gorsu. Deemsa akkasii nutti himu.
Kanaaf nuun kan nuun gaggeeffamnuuf kan nuun deemnu akka dubbiif akka sagalee waaqayyootti ta'uusaa beekuun gaariidha. Ergaan Maarqos boqonnaa 10 irra jiru kun baay'ee murteessaadha. Waan waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasin jedha. Namni gidduun galii jedha. Kamiyyuu ta'uu danda'a. Aangoo kamiyyuu qabaachuu danda'a. Kun akka hin eeyyamamne kutaa kana keessatti kan ibsudha paastar. Tole egaa hordoftoota keenyaa nu hordofaa akka jirtan abdii guddaan qabaa. Sagantaan keenya kun dhaloota bal'aa akka qaqqabu sheer gochuutti fufaa. Egaan guyyaa irraa akka seensattiidha kan nuti gara keessan dhufne. Haa ta'u malee waan bal'aa isiniif kaasneerra bakka gurguddaa sadiittidha nuti qoonnee barnoota kan isiniin geenyu. Pre-marriage, marriage and post-marriage kan jedhuni. Diteelii isaa qoqqoodama kana keessattidha kan isiniin geenyu jechuudha. Amma gara sagantaa keenya guyyaa irraa goolabuutti yeroon isin fidu gadi fageenya isaa sagantaa keenya fuuldura jirutti baranna waan ta'eef kan nuti baruu qabnu gaa'illi maali isa jedhuuf gaa'illi dhaabbata qulqullaa'aa waaqayyoodhaan hundeeffame innis immoo dhiira tokkoo fi dubara tokko jidduutti kan raawwatamu erga gaa'illi kun raawwatamees amma lubbuudhaan biyya lafaarra jiranitti yookaan amma Kiristoos deebi'ee lammata dhufutti kan waliin itti dhufanii jiraatan malee yeroo tokkoof gaa'ila sana dhaabbatanii chaalenjii jiruuf jireenyaa keessatti mudatuun yookaan yaada walii galuu dhabuun yookaan amalli walqituu dadhabuun yookaan qoramni alaaf keessaan dhufuun gargar cituu kan hin qabne akka ta'e macaafni qulqulluun kan jedhu isa kana. Nuti amma kan dubbannu haala qabatamaa lafarra jiru namoonni keenya keessa jiran sana otoo hin taane maalummaa gaa'ilaa isa sirrii isa macaafni qulqulluu dubbatudha kan isinitti himaa jirru kan isin wajjin irratti dubbataa jirru. Isa kana akka sirriitti akka hubattan kunis waaqayyoodhaan kan hundaa'e gaa'illis fakkeenya walitti dhufeenya Kiristoosii fi waldaa kiristaanaa jidduu jiru kan ibsu akka ta'e kan eeyyamamu gaa'illi dhiiraa fi dhiira jidduutti otoo hin taane dubaraaf dubara jidduutti otoo hin taane dhiiraa fi dubara jidduutti akka ta'u isa kana akka hubattan barbaanna. Sagantaa kana yeroo qopheessinu maaltu isin kakaase yoo jettan kan nu kakaase keessaa tokko gaa'illi yeroo ammaa bu'uurri gaa'ilaa yeroo bu'uura qajeela irraatti mucucaataa jiru keessa waan jirrudha. Addunyaan kun maal keessa jirti isa jedhuuf baay'een keenya quba qabna. Yeroo dhiirri dhiira wajjin gaa'ilatti raawwataa, dubarri dubara wajjin gaa'ilatti raawwataa, namni horii wajjin saree wajjin gaa'ilatti raawwataa jiru yeroo namni anii fi abaluu walii galleerra yoo ta'e nama gara biraa hin galchu jedhanii har'uma iddoo arganitti wal fudhatanii galanii guyyaa gara biraa immoo naaf hin taane jedhanii walirraatti galaa jiran keessa yeroo sirni waldaa kiristaanaa qajeelfamni waldaa kiristaanaatti tuffatamee waldaan kiristaanaa maali, jaarsi waldaa maali, qeesiin maali, paastariin maalitti jedhamaa jiru kana keessatti namni idduma ooletti idduma buletti gaa'ila jedhee maqaa gaa'ilaatiin yeroo itti godhamutti akkasumas gaa'ila ulfina qabeessa macaafa qulqulluu Ibroota boqonnaa 13 irratti gaa'illi ulfina qabeessa ciisichisaas qulqullaadha. Isa jedhu otoo hin taane yeroo itti gaa'illi itti xuraa'e keessa yeroo namni tokko nama 2-3 ol waliin gaa'ilatti raawwataa jiru akka ta'e rakkoon kun namoota baay'ee mudataa akka jiru namni hundumtu waan beeku kun bu'uurarraa sirrachuu qaba. Dhaloonni keenya maalummaa gaa'ilaa sirriitti beeku barachuu danda'uu qabu. Akkasumas gara gaa'ilaatti warri hin galle filannoo kaadhimmaa irratti kaadhimmaa isaanii yeroo filatan akkamitti filachuu qabu, maalirratti of eeggannoo gochuu qabu, piroosesiif adeemsa akkamii keessa darbuu qabu isa jedhu sirriitti akka baran. Akkasumas yeroo gaa'illi raawwatamu maaltu murteessaadha? Gaa'ilaaf wanti hedduu murteessaa ta'e maali? Bu'uurri maali waan jedhu yeroo gaa'ilaatti maaltu ta'uu qaba? Maaltu immoo wanta baay'ee murteessaa miti? Garuu namoonni kan wajjin danqamaa jiran hedduu murteessaa kan hin taane maali? Wanti har'a dhaloonni hubannoof xiyyeeffannootti kennuu didan garuu hedduu murteessaa kan ta'e maali waan jedhu irratti hubannoo guddaa waliif kennina. Gaa'ilaan booddees jireenyi jiru jireenya akkamii ta'uu qabu waan jedhu irratti bal'inaan ni mari'anna. Egaa chaalenjii yeroo ammaa kana gaa'ila mudataa jiru, chaalenjii dhaloonni keenya yeroo ammaa kana keessa jiran walitti agarsiisuudhaan qorama dhufaa jiru jala wal oolchuudhaaf akkasumas kaadhimmaa filachuu irratti of eeggannoo guddaan kadhaadhaan hafuura qulqulluu dhaggeeffachuudhaan
adeemsaa fi qajeelfama waldaan kiristaanaa yaada waaqayyoo keessatti nu eeguuf boruu keenyaaf akka ta'uuf nuuf keesse hubataa caqasaa karaa qajeelarra yoo deemne jireenya milkiif boruu keenyaaf ta'u argachuu akka dandeenyu karaa walitti agarsiisuu fi yeroo garaagaraatti hibboo akkasumas wantoota gaaffii namatti ta'u gaa'ela keessatti yeroo garaagaraatti ka'uuf amma waaqayyo nu gargaare deebiif hubannoo waliif kennaa nu barsiisaa miti walumaan taanee wal barsiisna yaada waaqayyo waliif qoonnaa yaada qabdan karaa keessatti nuuf erga sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan goolamnaa guyyaa har'aa seensa qabannee isiniif dhiyaanneetu jirra waan bal'aa isiniif kaasnirra guyyaa kibxataa sa'aatii 10 irratti sagantaan keenya kutaan tokkoffaan itti fufaa sagantaan keenya kutaa tokkoffaan kan inni irratti xiyyeeffatu pre-marriage isa jedhu irratti gaa'ila dura isa jedhu irratti kan nuti xiyyeeffannu gaa'ila dura adeemsa jiru gaa'ila dura wantoota godhamuu qabuu fi isaan wal qabatee gaaffiin sammuu keessan keessa jiru yoo jiraate nuuf barreessa karaa keessotiin erga sagantaa gaa'ila duraarra jiru irratti dubbanneen booda yeroo gaa'ilaa kan jedhutti seenna taansee gaa'ila booda isa jedhu irratti seenna dabareedhaan deemna gaaffii qabdan karaa keessaa nuuf ergaa Obdii Miidiyaa laayik godhaa yuutuubii keenya sabskraayib godhaa telegiraama irrattis Obdii Miidiyaa jedhaatti sarchi godhaa join godhaa akkasumas tajaajila obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam gara biroo argachuudhaaf Elgiboor Jimmaa jedhaa sarchi godhaa gooftaan sinaa eebbisu nama waaqayyoo yeroo kee kennitee toora bilbilaatiin wanna waaqayyo si barsiiseef laphee kee keessa guute dhaloota kanaan ga'uu keetiif gooftaan si haa eebbisu. Hordoftoota kees isinis dabalatee hunduma keessan waaqayyoo dachaa sinaa eebbisu baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Tole galatoomaa isinis yeroo gaarii qabaadhaa hibboo gaa'ilaati kun. Shalom.